dhukkuba gurguddaa kanaan baay'een cinqamaa ture, baay'een rakkachaa ture. Naannoo 86 baas garuu boqonnaan arganne. Kan koo gar tokko kun na du'ee ture. Ol jedheen deemu ina gad jedhee deema. Waldaa kana sun dhufee taa'uu na dadhabee iddoo sanatti fireshinaa kana ciisaan ture. Akka sana baatanii addaatinaa fidanii kadhatamaa ture. Iddoon inni naqin hin jiru. Qoricha akkasiinaa jedhu, qoricha akkasiinaa jedhu, marfee akkasiinaa jedhu namoonni waan ani fudhatee waan ani fayyadamin hin jiru. Bakka abdii kutadheera. Waaqayyo garuu abdii koo haaresse. Galgala 500 na waraanadha. Marfee tokko birrii 500 kaffalee waraanadha. Guyyaatti. Fooqii arfaffaarraatii kufee kanan kufee naannoo darajaan naannee jidduu isaa kiftatiin hin jira. Isa jidduudha kanan gadi bu'ee hadhaan kee hundumti caccabeera. Nuti sirmayyuu asitti yaadamu jedhanii dookteeronni dhufanii na qabatanii na baqatu jechuudha. Inni kiyya baay'ee dhangala'aa. Namni natti siquudhaaf hin sodaata baay'ee. Sanaan booda achiiti araartitti liiverii naa godhan jechuudha. Yeroo rafu garanaan tiraasii asiin tiraasii akkattan hirkadhee rafaa. Miilli kee kuni bakka indacha'uu hin danda'u naafatee takkattiin afaanaan jedhe dookteriin. Yoo danda'ame qarshii 30 barbaadadhuuti bor koottuu algaa qabadhu yoo barbaadde immoo har'a qabadhuuti marfee si waraannee asitti miilla kee kana si deebisinaa jedhe. Kunoo hanyina cabe miilla gosa kanadha kunoo ilaalaa kunoo. Meesii gochuu deemu nutti agarsiise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maqaan kee eenyu eessarraa dhufte? Maqaan koo Gaaddisaa Damee Tafarraa jedhama. Eessarraa dhufte? Kanan aladhe godina Shawaa Lixaanaa jalduuti. Kanan dhufe immoo Keellaarraa. Eshi maaltu sii ta'e mee waan sii ta'e saba kanatti yoom sii ta'e nutti himi? Wanta Waaqayyo naa godhe wantoota gurguddaadha. Dubbadhee fixuus hin danda'u garuu muraasa nan dubbadha. Ani baay'een dhukkubsachaa ture. Kellaa Buraayyuu irraa dhufte? Eeyyee Keellaa Buraayyuu irraan dhufe. Eshi. Dhukkubni koo dhukkuba kulaaliitiiti. Yoom dhufte gara kana? Torbee har'aadha. Torbanarraa. Torbee har'aan dhufe. Dhukkubni koo kalee lamaan na dhukkubaa ture kalee lamaan batalaa kalee inni tokko hojiidhaan ala jedhanii turan. Hojii dhaabeeraa siin jedhan. Hojii dhaabeeraa jedhanii turanii garuu Waaqayyo yeroo eegee sa'aatii eegee Waaqayyo lafa kanatti dhaakoo hiikeera. Kanaaf ani wanta dhugaa bahu ji'a 5 dhukkuba gurguddaa kanaan baay'een cinqamaa ture baay'een rakkachaa ture. Innis inni baasii guddaan itti baasaa ture naannoo 86 baase garuu boqonnaan arganne. Kanaaf asitti obbolaan koo asitti waldaan fayyinaa jira harka Waaqayyo as jira hidhaan namaa asitti hiikkataa koottoodhanii na waamaa turan. Taa'ee sagantaa xumuruudhaaf baay'ee natti ulfaate. Taa'uu dadhabdee jechuudha. Taa'uu dadhabee laphee tolla waraanaa taa'uu hin danda'u hirkadhee taa'uu hin danda'u bakka baay'een cinqamaa ture amma sagantaan xumuramutti. Sagantaa xumuranii namoonni dhukkubsatan yoo jiraatan dhukkuba gurguddaa yoo dhukkubsatan yoo jiraatan akkana ba'aa jedhanii anis kallattumaan asaan ba'ee Waaqayyo iddoo kana dhufeen bakka kana dhaabadhe. Achi namni Waaqayyo natti dubbatan Waaqayyo battaluma isaan harka isaanii natti buusaniin wanti na keessa jiru wanti na canqu hundumti isaa qat narraa jedhe. Dhaabate jechuudha. Galateeffadhaa Yesuusiidhaan. Ashoo haleluuyaa. Dhukkubni kee kalee duwwaadha moo dhukkuba biraa jira dabalata? Dhukkubni biraas immoo sombi inni karaa kanaa baay'ee dhukkubsataadha innis. Innis baay'ee nama daa'ee ture. Hamma galata Waaqayyoo eddan gaafa dhufe iddoo kanatti torbee har'aa Waaqayyoon naa kadhatame jireenyi koo nagaa hirriba nagaa habjuu nagaa boqonnaa nagaa manni koo nagaa hirriba gaarii rafaa ture. Yesuus nagaa keenya haleluuyaa. Ani ji'a 5 ijji koo hirriba argeen ture. Ji'a 5 baasii gurguddaa 80 jechuun anaan baay'ee natti ulfaata. Kana keessaa guyyaa tokko boqonnaa argadheen beeku. Galgala 500 na waraanadha. Marfee tokko birrii 500 kaffalee waraanadha. Guyyaatti. Gingaruu boqonnaa argadheen beeku. Eddan gaafa dhufee asitti torbee irraa naa kadhatame boqonnaan argadhe marfeen irraa dhaabbate baasiin koo mana oole. Kanaaf. Yeroo rafu garanaan tiraasii asiin tiraasii akkattan hirkadhee rafaa saba Waaqayyo baay'ee ulfaataadha. Gingaruu Waaqayyo kaardii kutiin hin jenne kaffaltii kaffaliin hin jenne inni tola fannoorra nu oole Yesuus Kiristoos Waaqayyo yeroo eegee lafa kanatti dhaakoo hiikee.
Nagoftaadha fidaa galata hallelujah. Kanaaf wanti nani dhaamu gochaan Waaqayyoo guddaadha. Lafa kana Waaqayyootu jira. Namoonni akka kooti canqamtan, dhukkubaan rakkattan, horiidhaan rukutamtan Waaqayyo lafa kanatti namaa hiikaa. Kottaa asitti fayyaa. Warra mana yaalaa jiran illee fidaati asitti dhaasaanii hiikaa. Hojii Waaqayyoo hojjedhaa. Nama Waaqayyo isiniif kenne kanammoo harka qabaa, gargaara, jabeessaa. Afuurri Waaqayyo isaanirra jira. Waaqayyo isaanirra buufateera. Isaanirraan immoo hidhaa keessaniin hiikaa. Waaqayyo isaanaa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo isaaniif haa baay'atu. Dachaa isaanii Waaqayyo kennaa dabalu jedha. Jeeshaniif ciisaan turree. Hir'inatti dhumne jetteetta. Ergasii galtee rafteetta? Ergasii guyyaa rafa. Halkan miti guyyaa amma makiinaa keessatti ganama yeroo dhufu rafaan dhufe. Plus. Waa. Guyyaa gooftaadha jedhaasaa. Yesus gooftaadha dubbadha. Hallelujah. Warri dhugamamsa kan dhaggeeffataniidhaan keessan hiikamu. Ameen. Riba dhabdan argadhaa galgala kana. Ameen. Cufaan keessan banamu. Ameen. Hidhaan keessan hiikamu. Ameen. Ba'uu kan dadhabdan baa'u fargaa. Baa'u fargaa. Ameen. Baa'u fargaa. Hallelujah. Ameen. Waaqayyo si eebbisu bara baraan sitti hin deebiin baga nagaa taate gammadee jiraadhu gooftichi si duukaa jira. Ameen. 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 Nagaan dhaqi. Maqaan kee eenyu eessarraa dhuftee? Gammachuu Geessuun jedhama. Eessarraa dhuftee? Naannoo Sagaanoo Safaraati. Saba kanaaf ibsi jechuudha. Maaltu sii ta'e? Maaltu sirratti ta'e turennaan? Maaltu sii ta'e? Tokko kun na du'ee ture. Ol jedheen deemu. Asiin gad jedhee deema. Asii waldaa kana dhufee. Waldaa kana san dhufee taa'u na dadhabee iddoo sanatti filashinaa kana ciisaan ture. Bakka sana baatanii addaatiin fidanii kadhatamaa ture. Duraan garuu mana qorichaa iddoo hundumaa dhaqeeraa dhiigi kee qulqulluudhaan naan jedhan. Bakka siree naa kennaa natu kaffalataan jedheen. Yennaan maal gootaa bakka dhiigi kee qulqulluudha waan ta'eef ufuma ciiftee birrii kaffaluun kee maal godha galii naan jedhan. Iddoon hin naqin hin jiru. Qoricha akkasii naa jedhu qoricha akkasii naa jedhu marfee akkasii naa jedhu namoonni waan ani fudhatee waan hin fayyadamin hin jiru. Garuu deemee bakka furmaata dhabee bakka kana gaafa dhufee furmaata argadhe Waaqayyo gara Waaqayyoo dhufe. Miilli kee hojjechuu didee siidhamee paralaayizii ta'ee ture. Na nyaata halkanii guyyaa na nyaata. Hirriban qabu naannoo Qaaqumee keessaa 2018 naannoo Qaaqumee keessaa kaasee bakka naannoo ji'a lama bakka abdii kutadheera. Waaqayyo garuu abdii koo haaresse nagaa fayyaa naaf kenne. Kanaaf fuula sabaa fuula Waaqayyo dura baheen dhugaa bahuudhaaf kanaaf murteeffadhe. Waaqayyo si fayyiseera. Isa fayyisuuf galata fidaa. Waa bara baraan sitti hin deebiin nagaadhaan dhaqee sirratti immoo lammaffaa hojii seexanaa maqaa Yesuusiin ameen. Maqaa kee lafa dhufte saba kanatti ibsita. Eessarraa dhuftee maqaan kee eenyu? Waaqayyo sana eebbisu maqaan koo Dagaagaa Leellisaan jedhama. Bakki dhaloota koo godina Shawaa Lixaanaa Midaaqanyiidha. Amma kanan jiraadhu garuu asuma Jamoo Soostii ture. Tajaajila waldaa kanaa asin ture. Ani hojii konistiraakshiniidha ture kanan hojjedhu. Hojii lassaanyin hojjedha ture. Akkuma namaa hojii hojjechuudhaaf manaa ba'ee fooqii arfaffaa irraatii akkuma kana jechuudha. Kana warri beektanii asirraa maskootii kanarraa yoo laaltanii wanta baay'ee isin rakkisu miti. Raafuun ni danda'ama. Waan baay'ee ulfaataadha. Kanarraatii kufee kanan kufee darajaa jidduudha. Asirraan goodaa kanarraan otoo hin taane darajaa naannoo darajaan naannee jidduu isaa kiftatiin hin jira. Isa jidduudha kanan gadi bu'ee sanaan booda hoggaan kufetti maquumaarra dhaabbadheetaniidha ture kanan hojjedhu. Hoggaan kufu mataa kiyyaan asin gadi qajeele ture. Mataa kiyyaan kanan qajeele raayizeriin darajaan na argate miilla kiyya kana caccabsee
Isan mataadhaan qayeelee nagara galchee bukkee asirraan cina kanaan jechuudha kanan kufe. Sanaan booda achitti baay'een miidhame dhiigni kiyya baay'ee dhangala'e. Kana jechuun ji'a 10 guyyaa 25 bara 2017 ture. Sanaan booda achitti hospitaala dhuunfaatti na fudhatanii hospitaala dhuunfaa hoggaan galee achitti hadhaa'inni kee hundumti caccabeera. Nuti sirmayyuu asitti yaadamu jedhanii dookteroonni dhufanii na qabatanii na baqatu jechuudha. Dhiigni kiyya baay'ee dhangala'a baqa. Namni natti siquudhaaf hin sodaata baay'ee. Sanaan booda achitti alaartiitti liiverii naa godhan jechuudha. Sa'aatii sanatti alaartii ambulaansiidhaan nageessanii achitti guyyaa 3 jiimsee minarra kaanii bishaan miila kiyya kanatti rarraasanii leetira 6 bishaan leetira 6 quba kiyya kanatti rarra'ee ture. Ragaadhaa fi as keessaati namoonni baay'ee obboleessi koo gulummaan na bira tureera argeera baay'ee bu'aa ture achi taa'ee argeera guyyaa 3dhaaf otoo yaaliin aan kennin akkasittiin jiimsee midhaan miila kiyya hidhanii caccabaadha jechuudha. Miilli kiyya kun inni kuni nakatti dhaabbatu kuni yeroo namni harkaan qabu akkasitti dacha jechuudha duubatti akkasitti wal jala darbeera lafeessaa. Sanaan booda hospitaala sanan ture achitti haga danda'ame yaaliin naa kennanii sanaan booda bootaan nu hanqate galinaan jedhanii otooniin fooyya'in gara mana kiyyaatti na geggeessanii. Achitti galee ji'a 2 fi cinaacha kiyyaan otoo akkas hin jedhin otoo akkas hin jedhin dugda kiyyaan ciisaan ture. Miila koo kanaa hirriban argu miila koo kanaa takka naa baadhaan jedhaa takka tiraas jala naa kaa'u baay'ee rakkachaan ture. Sanaan booda achitti waldaa kanan dhufe jechuudha. Gaafa waldaa kana dhufu namni waaqayyoo humnaaf abiddaan asirraa lallabaa jiru ture. Hoggaan dhufu dursa asitti taaskiidhaan dhufe asitti bu'ee tajaajiltoonni as keessaa wambaraan na baataniitu jechuudha kan na baasan. Asii ol kan si fadan jechuudha. Wambaraan na baataniiti kan ol na baasanii sanaan booda dhufee naannaa sana taa'ee namni waaqayyoo sagantaa kadhataa dhukkubsatootaaf kadhachuu otoo hin taane hafuurri waaqayyoo isaan ajaju humnaaf abiddaan otoo lallabaa jiraniiti dhufanii natti bu'an. ይጀመራል ዘንድሮ ይጀመራል 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 ባዶ ቪዲዮ አናቱቲ ባይ ዋጋቱ ባይ ብረታ ባተ ጅራ ያሉ ወጅሩ አቢካ በችረት ፍረት በችረት ማልታይ ኮንትራት ቺፕስ ችር ቱር ቱር ማፍ ቱር 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 አዞራ ቺፕስ አዞራ ካይ Ana betin kan tiboe dibata tiboe darbina malte fokirra yom kuf jalama di kufe darbi arfafarra jalama kun ordasi wajinin channaqama indisi channaqama to jejjetu kufe to la sanu darbi arfafarra zu kesa kufe zero ra milli samal tairechi bode inchabe mana yala ale arti ture demu dandau ma ine jetu yu Saati sana booda akkuma waldaa kana keessa seeneen garuu gammachuu guddaan natti dhaga'ama ture. Maaliif ani garuu waaqayyo yoo na fayyises yoo na ajjeeses inni achi na hambise naannan ajjeesu waan ta'eef eessayyuu hin deemu waldaa kamuu hin deemu achuma naqa achumatti naa kadhatamaa nan fayya. Amma lafeen cabe kun iddootti deebi'u biratti keessa jiru kun nyaatamu. Basa pura ke gara baket siasa di and bulat sas udah kai alas tanas socho dari kami asal dia macam ni bos kami Yalata Hallelujah Hallelujah Adoramos ahora tu vayamos Waaqayyoon jedhe inni achitti lubbuu kiyya fooqee arfaffaarraa kufee na oolche asitti hidhaa kiyya hiikuu hin dadhabu jedheetaniin nan dhufe jechuudha. Waaqayyo inni amanadhe nallee yaasisne
dhufee lafa sanan taa'ee raajiin humna abiddaan dhufanii iddoo sanatti hoggaasan lallaba keessa dhufanii natuqan bakka abiddi waan ta'e na fuuldura faca'ee achiiti kiraanchii lamaan azra kiraanchiin asumatti hangatee ba'e gaaf sana kan yaalaa kana lamaaniin akkan deemuuf fidha ture kan eeyamanii na baasanii garuu kun na baachuu hin dandeenye ji'a lamaaf ciisaan ture achiiti cheekaappiidhaaf achi deebi'een ture otoo asin dhufin dursa cheekaappiidhaaf gaafa hin deebi'u miilli kee kuni bakka hin dacha'uu hin danda'u naafatee takka ittiin afaanaan jedhe dookteriin yoo danda'ame qarshii 30 barbaadadhuuti borkoottu algaa qabadhu yoo barbaadde immoo har'a qabadhuuti marfee si waraannee asitti miilla kee kana si deebisnaa jedhe miilli koo iddoo kanatti cabaadha jilbi koo kun immoo asumatti gogee hafe erga asitti cabee asitti akkamitti deemuu danda'a kuni harki nama yaalee deebi'ee madaa namarratti hambisa harki Yesuus Kiristoos garuu gonaadisa malee nama fayyisa haleluuyaa Ameen. Dibbee gara kana dhufte jechuudha. sanaan booda gaaleetanii waldaadhaan achiiti hospitaala galeen akkasan jedhe baay'een abdii kutadhee birrii 30 sana achaa turaanii ciisaan ture ji'a lamaaf ciisaan ture waan ta'eef nama hojjedhe ofii gootiin obbushuu danda'udha gargaarsa biraan qabu gargaarsa waaqayyoorraan kan hafe baay'een na'ee bakka abdiin kutadhee nan boo'ee akka hin taane hin gadde miilli kun jechuun miilli kee naafatee tafa jechuun nuti amma fakkeenyaaf akka biyya lafaatti dookterotattidha kan amanamu hiyyaalu jennee kan itti fiignu jechuudha yeroo dookteriin ati abdiirraa qabdu immoo miilli kee hin naafatee tafa siniin jedhu maal jettume garuu harki Yesuus Kiristoos inni fayyaa uume fayyaatti deebisa haleluuyaa Ameen. sanaan booda Ameen. Ameen. Hallelujah. sanaan booda nan dhufee waldaa kana dhufee jechuudha qidaamee moo arbii natti fakkaata achiiti kana dhufee sanaan booda sanbata saasan dhufee harki waaqayyoo battalatti nama waaqayyoo nama baay'ee eebbifamaa humnaaf abiddi waaqayyoo faana jiru keessaan dhufanii achitti na tuqanii sanaan booda isan baatamee dhufee iddoo sana ga'ee iddoo sana taa'etanii takka nan bu'aa baay'ee tokko ofitti gaddeetanii jira jechuudha maaliif ofii kun ofan jiraachisa waan ta'eef namni har'a yeroo xiqqoo ishii dhukkubsatu hagam akka ulfaata laala miila jechuun immoo hagam akka ulfaata ta'e sinii rakkisu hubachuun sanaan booda achiiti waan an ta'e hin beekuanii baasanii as na fidanii sanaan booda naa kadhatanii ka'ii deeminaan jedhan kiraanchii kana harka lamaanittiin akkasittiin ture kanan intin jechuu danda'u isa iyyuu socho'u ittiin sanaan booda kiraanchii kana lamaansaa as nan buusee ka'ee nan deeme gaaf sanaa Hallelujah. sabni waaqayyoo mee sirriitti naa galateeffadhaa Galateeffadhaaf Yesuusidhaan. Hallelujah. Hallelujah. namoonni iddoo kana jirtan namoonni baay'ee boossanii gadditanii bakka namoonni baay'ee boossanii laalaan ture otumaan hafuura waaqayyootiin gargaaramaa jiru jechuudha sanaan booda asitti gateen ba'ee guyyaa sanaa kaasee miilli koo inni naafatanaan jedhan kunoo hin deeme kunoo kan na cabe miilla gosa kanadha kunoo ilaalaa kunoo Ittiin dhaabachuu ittiin deemuu hin dandeessu. Mee sifachi deemu nutti agarsiisi. Hallelujah. Hallelujah. haleluuyaa Yesuus Kiristoos bara baraan fayyisaadha warroonni teessanii miidiyaa kana laaltan kallattii garaagaraatiin ergaa isiniin qaba hafuurri waaqayyoo iddoo kana jira warroonni hidhaa garaagaraa keessa jirtan hidhaa seexanaa keessa hidhaa dhibee keessa hiyyuma keessa rakkina keessa hospitaala kan jirtan bakkee garaagaraa teessanii haala kamiin iyyuu namaanis viidiyoonis ilaalaa yuutuubiinis ilaalaa tiiktookiinis ilaalaa kallattii garaagaraatiin viidiyoon kun kan simbira ga'e ergaa isiniin qaba Yesuus Kiristoos lafa kanatti isa du'ee hin jiraachisa Ameen. hin fayyisa Ameen. miilla simbaatu jedhee erga sibaata jedhee fayyaatti deebisee miilli kun habaate isiniinis aalgaa sinirra jirtan simbaachuu hin danda'u Yes. dhagaa aalgaa sinirra ciistan simbaachuu hin danda'u hiyyumni sin keessa jirtan simbaachuu hin danda'u kanaaf gara mana kanaa koottaa gara mana waaqayyoo koottaa gara raajii Dassaaleny koottaa harki waaqayyoo karaa isaatiin sin gargaara hidhaan keessan ni hiikamaa rakkina keessa jirtan hunduma isaa keessaa hin baatu kanaaf hundumti keessan waaqayyo isin gargaaree lafa kana geessanii akka fayyitan isin affeeraa ergaan dhuma irratti qabu nama baay'ee kabajamaa fi jaallatamaa ta'ee raajii hundumti keessan ol ka'aatee harka keessanitti diriirsanaa eebbisa namoonni jaallattan
naa eebbisa. Waaqayyo isin haa eebbisu jedhaanii. Dibanni dachaa isinitti haa dabalu jedhaanii. Hamaan isin hin danda'in jedhaanii. Bara baraan bu'aa jedhaanii. Humni kana caalu dachaa harka Waaqayyootiin isiniif haa dabalamu jedhaanii. Hundumti keessan gadi jalaa ol jedhaate anaaf immoo Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Ittuma dabalaa isaaf nagaatti nama deebisu Yesuusiif galata guddaa ilillee guddaa isaa namni foonituu danda'an mayyoorta isaa raasee ilillee guddaa kabaja